Har'a faayidaa fi miidhaa mastiikaa lanfachuu kan jedhu ilaalla. Mastiikaa lanfachuun faayidaa moo miidhaa qaba? Yoo maal ta'e miidhaa godhata? Akkasumas faayidaa akkamii qaba kan jedhu. Mee jalqaba faayidaa irraa ka'a. Mastiikaa lanfachuun muddama yookaan istireesii hir'isuuf ni gargaara. Muddama keessa jirru irraanfannee yaada keenya akka sassaabbannu godha. Akkasumas fayyaa afaanii fi jabina ilkaaniifis gaariidha. Inni kun egaa mastiikaa qabiyyeen isaa sukkaara hin qabnedha. Kan fayyaa ilkaanii fi fayyaa afaanii fi jabina ilkaaniif gargaaru jechuudha. Yeroo mastiikaa lanfannu sosochiin afaanii buusaawwanii fi maashaalee afaan keenyaa kan wal qabatanii fi ispoortii waan ta'eef ni jabeessa. Garbiroon qulqullina afaan keenyaafidha. Hancuufni baay'inaan akka oomishu taasisa yeroo mastiikaa lanfannu. Hancuufni baay'inaan akka maddu waan gargaaruuf qulqullina afaan keenyaafis ilkaan keenyaafis gaariidha. Akkasumas ulfaatina yookaan furdina hir'isuufidha. Mastiikaa kan sukkaara hin qabne alanfachuun sa'aatii tokko keessatti annisaa kaaloorii 11 ol gubuu yookaan fixuu ni danda'a waan ta'eef ulfaatina qaamaa yookaan furdina hir'isuuf illee ni gargaara. Garbiraan suusii tamboo dhaabuufi. Mastiikaan qabiyyee tamboon walitti dhiyaatan qophaa'an namoota tamboo dhaabuu barbaadaniif ni fayyada. Kana malees dhibee garaachaa fooyyessuuf akkasumas foolii afaanii badaa ta'e sirreessuuf yeroo kana foolii afaanii sana foolii mastiikaa sanatti jijjiira akkasumas gogiinsa afaanii furmaata akka afaan keenya hin gogne taasisuu jechuudha. Foolii afaanis akka gaarii ta'u taasisuuf. Gara miidhaatti yoo dhufne mastiikaan qabiyyeen isaa sukkaara of keessaa qabu ilkaan keenyaaf balaa ta'uu ni danda'a. Sukkaarri baakteeriyaaf waan nama saaxiluuf salphaatti akka baakteeriyaan ilkaan keenya irratti wal horu taasisa. Akkasumas mastiikaa yeroo hunda keessumaa gama tokkoon mangaagaa gama tokko qofaan nyaanna taanaan yookaan alanfanna taanaan karaa ittiin alanfannu jabeessee karaa ittiin hin alanfanne immoo wal caalchisuu ni danda'a. Gam tokkoo mangaagaa jabeessee gam tokkoon akka kanaa osoo hin fidiin jechuudha. Akkasumas yeroo mastiikaa alanfannu qilleensa hedduutu gara garaachaa dhaqa. Yeroo kana immoo qilleensi garaa keessa nama guute xiqqoo garaa nama bokoksuu fi deeffachiisuu illee danda'a. Mastiikaa yoo liqimsine qaamni keenya ofitti fudhatu. Mastiikaan absorbiin ta'u daayijesti ta'e. Kana waan ta'eef bobbaan ba'a. Haa ta'u malee baay'inaan yoo liqimfame keessumaa daa'imman kana liqimsuu baay'isan daa'imman xixiqqoon yeroo hedduu mastiikaa ni liqimsu. Baay'inaan yoo liqimsan marrummaan cufuu danda'a waan ta'eef daa'imman waggaa 5 gadiif baay'ee hin gorfamu. Kanaan alatti mastiikaan miidhaan qabu faayidaa malee galatoomaa turtii gaarii.